Kerro. Gooftaan keenya tokko Rabbi, tokko ummata keenya. Gooftaa sadaffaa abadan hin beeynu. Dhageettu akaakayyuun kiyya gibira kafaluu jibba ture. Warruma akka Adamsaa iddoo kanatti xiqqaa isaanii ture. Gibira odoon kafalin ture. Maal jedhe beeytu? Maa gibiran kafallee abbaa jennaan dachii ka'uume Rabbi kana dhaalchise abbaa kiyya. Mangistii maaltu galcheenii maal itti naa kennite? Dhiira akkasii sanirraa dhalanne nu. Kanaaf waan tokko shakkinaa warri Mallasaa leenjisee Minilik gabroomse har'allee kaayyoo Minilik shira Mallasaatiin nurratti deebisuu barbaadan. Kaayyoo Minilik maal beeytu? Itoophiyaa Oromummaan jalatti diigamte, ta Oromummaan jalatti tuffatamte, olaantummaan garee tokko keessa jirtu, ta afaan takkaa, ta ilaalcha takkaa uumuudha. Tooftaan Mallasaa maal yaadattu? Oromoo addaan qoqqooduudha, amantiin qooduudha, gandaan qoqqoodanii bituudha. Warri isaan jalatti leenjitee ol baate, warri nuti qabsoomnee ilmaan keenya obboleeyyan keenyatti gabbarree gabrummaa wayyaanee jalaa baafne har'a wanni gabrummaa baratte bilisummaan itti mi'aawu didee mee Rabbii jedha. Rabbii isinuume sodaadha. Jarana waa qofaan dhoombirii xayyaara buusanii naftanyaa jalatti harka kennuu didan. Har'a baankiif taankii qabateet gariin kenna. Baankii qabateet orma jala fiiguu barbaada. Ka Rabbi nuun haatiitu jedhan. Wanni ani isiniin jedhu warra gobbaa biyya bilisoomsine tana guddisachuu barbaannaami. Ofiin of bulchuu barbaannaami. Misooma baaleetiif hojjechuu barbaannaami. Nagaa keenya eeggachuu barbaannaami. Daangaa keenya eegsisuu barbaannaami. Mootummaa nuuf fakkaattu, tanuun filamtu, tanuun ergamtu, tanuun falmattu gadi qaabuu qabnaa jechuu akkasii miti. Filannoon dhufaa jira. Tana goosatti hin fudhatina.